قبر ما يدام بكفنا دتم البان تقدفنا جد جنرال قواكو لقايا يا ومني قدان دين الدين في الرافون قل شنو قوي أصون تاني تكم ما قباتشودا جيبولني آدم جلو سامني درمو الرهيو متني جراجو ويا جيبولني آدم جلو بني سمان الموفت كسر الرجي سدين مت دفتو جيبولني آدم جلو دفسله ربي وادوغا درسا نو ارغا هغا فكانه ربي كمرا غرغرسا كراهم داني غدا دين ملا نجفسا نوني لوغا دفسله ربي وادوغا درسا نو ارغا هغا فكانه ربي كمرا غرغرسا كراهم داني غدا دين ملا نجفسا يا قرآن كلام موتي أولانا سيكابني تكوتانا سيبرني ترببانا ربي جرا جبانو ملكنا الرات والفانا ربي فدي جبانو ملكنا الرات والفانا دبلوني لمتا قيماني منتجالا إرقما قر الزماني ميداد في وسامدو انتايدي كفرماني منتجالا إرقما قر الزماني الدنيا اللي ميوكاتي أسكا جلتي كياماني منتجالا إرقما قر الزماني ولا لك سسديتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتك إنك خيري دا الحمد لله رب العالمين فارونك الله تجنا ربي نجهان أسين نجهه ولن نديبس درسي كأن رت جنة إيجا دان تورينساتي دوبا أكما بك كمو سينان كيس جرو سينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربي سرها جالتوتي سينا علي كيس جريتو علي بن أبي طالب درسي أسين درا كيستي أغرتي واي هدو واي إسا برنجرة نما أكمي أكني برنجر ريتو دولا بدري كيستي مالك دلقي بل إنان دبنجرة akkasuma duula uhudii keessatti maal akka inni dalagee bal'inaan barannee jirra akkasuma duula khandaq keessatti waan inni dalagee bal'inaan barannee jirra akkasuma duula khaybarii keessatti waan inni dalagee bal'inaan barannee jirra akkasuma fatii makkaa keessattis waan inni dalagee bal'inaan barannee jirra jechuudha alhamdulillahi faaruunka allahati duuba aliyyi gahee lola isaa keessatti inni agartee taphatee walumaa galatti barannee jirra duuba Aliy gaheen isaa loluma callaadha yoo ka jedhamu taate Aliy lola callaa miti gaheen isaa daa'illee beekama daa'ii mashhuura warra karaa rabbii keessatti nama yaamu ka muhaadaraa godhu ka bifa saniin agartee ka harka isaatitti qawmin hedduu ormi hedduun amananii guyyaa qiyaamaadhaa galata san baatee gara fuuldurii rabbii dhufurraa tokko akkamitti isa jedhuuf bal'innaan itti gadi seenna nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam خالد بن وليد بيا يمنيت إرجع يمني تنا نم هدو ترجع نبي كان عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل اللي ترجع ترى خالد اللي أكسمت ترجع أمة جمدي ربي تيامي جدين خالد لقى والرئيس أولين جرو أولين نما أجرتك أولين ديم كبا جردين تتيامي جاء جهقوتو كيسة دين التيامي هما ججيرما أرقمسيسو دردبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبي كن إيغانا إرجع
Aliyyiin ergee nabii waan jedheen Khaalidiin agartee kaa akka deebi'u ajaji ati immootuu nama sii waliin hafee waliin achitti hafii warri Khaalid waliin dacha'uu fedhellee haa dacha'anii jedhe duuba Khaalid bin Waliid radiyallaahu anhu rabbi sarraa haa jaalatuuti yeroo Aliyyi dhaqeetiniin agartee dubbii kana itti hime Khaalid agartee gama gandaa deebi'e jechu Khaalid yeroo gama gandaa deebi'etti Aliy bin Abi Xaalib rabbi sarraa haa jaalatuuti ummata gama diinitti yaamutti seene odeessan agartee kaa dubbii kanaa waan jedhu yeroo agartee salaata fajriidhaa Aliyyi nuun salaate saffii qabannee nuun salaate salaata irraa baane gosti hamdaanii ta Yaman keessa qubattu warra Yamanii irraayyi yaa'anii akkasumatti nutti ay dhufanii jedhe Aliyyi wayta salaata irraa baheetiniin jedhe isaan walitti qabaman kana irratti agartee kaa kitaaba nabii rabbii qara'ee jedhe ka nabiin ittiin erge salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi waytima kana Aliyyi dubbii kana irratti qara'ee jennaan gosti hamdaanii takkalleen ka duubatti nafin akka jirtutti amante yaa subhaanallah akka jirtutti gosti sun agartee namni tokko ka keessaa duyda duubatti nafin jumlaadhatti akkuma jiranitti amanan duuba achi Aliyyi bin Abi Xaalib rabbi isarraa haa jaalatuuti xalayaa gama nabii kennatitti barreessee erge gocha argame kanaaf xalayaa barreessee erge duuba gama nabii kennatitti alayhi salaatu wassalaam wayta Aliyyi erge nabii kennatti xalayaa waytii dhuftee dubbiin kun isaan gahe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sujuudu shukrii bu'e bakkuma sanitti sujuudu shukrii bu'ee rabbii isaatiif السلام على حمدان السلام على حمدان السلام على حمدان جد نبي كن عليه الصلاة والسلام نجيني هاتا أقوس حمداني إرت نجيني هاتا أقوس حمداني إرت جد النبي دعائي كدته وان خالد بن وليد جاء جهقوتو كيسة تائهن ججيرين قياتو كتي قوس قوتو أمن سيسي علي بن أبي طالب كنا ربي علاماتي سبحانه وتعالى كنا نميتو غرغري duba waan kanarraa ulamaa'in agartee kaa dubbatanii jiran akkamitti Khaalid bin Waliid ji'a 8 guutuu agartee keessa ture ummanni agartee kaa hagaygawu sun ka isaafin amanin gaafa agartee Aliy bin Abi Xaalib dhufe amananii waan jedhu irratti yeroo dubbatan cufti namaatuu gahee adda addaa qaba Khaalid bin Waliid qaa'ida jeeshiiti waraana keessatti gahee akka isaa namni qabu tokkolleen hin jiru kennaa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala taqxiixa takkiiyyuu waan inni gaafa sallafa kaa'e haga har'aa addunyaan irratti deemu jirtii jedhan Khaalid bin Waliid duuba Aliy bin Abi Xaalib lachuu kenname jedhaniin duuba karaa rabbii keessatti nama yaamee amansiisuu danda'ullee kennameeti jagnummaa lola keessatti yeroo namaaf ba'e hinjifannollee kenname maraa rabbi walitti qabee kenneef subhaanahu wa ta'ala Khaalid bin Waliid immootu dandeettii lola keessatti akkaataa itti diina cabsanii itti qabatuu danda'an kana rabbi isaa kenne kanaan kopheeffama kanaan beekama duuba akka seenaa isaallee baratu jirrutti ganaa itti dhufuu deemna gaafa agartee ummanni ruumii cinaa mileenaa itti baasan Khaalid nama 40,000 geenne waraana san hinjifatee gale dandeettii rabbiin kenneef subhaanahu wa ta'ala immootu dandeettii namuu agartee ka rabbi subhaanahu wa ta'ala nama maraafuu waan adda addaa kenna Aliy bin Abi Xaalibiifoo rabbiin maal kenne Aliy bin Abi Xaalibiif rabbiin maal kenne dandeettillee kalola keessallee kenneefi muhaadaraa godhee onnee namaa harkisee gama diinii kanatti yaamullee rabbi kenneef akkuma san ganaa arguu teennaa hukmii keessatti illee namni akka Aliyyi hin jiru kennaa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala sifa babbareedduu sifa gaggaarii filatamtuu hedduu walitti qabate Aliy bin Abi Xaalib sifa babbareedduu sifa gaarii filatamtuu hedduudha walitti qabate Khaalid immootu wanni inni kenname hogganumma duula 100 guutuu duulee duula 100 guutuu keessatti hinjifannoodhaan gale takkaan hinjifatamne Khaalid kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala Khaalidiif kenne jechuudha Aliy bin Abi Xaalib lola dhaqe cufa keessatti karaa rabbiititti nama yaama gaafa duula khandaqii keessatti yeroo Amri bin Abdi Widdi jedhaniin rajulun yu'addu bi 1000 rajulin ka jedhaniin
jagna arabni gaafa san agartee kaa kophatti baaftee warroota qubaan lakkaahaman keessatti ka filatame jagnummaa isaa keessatti jechu yeroo nama saniif bahu gaafa saniin keessatti Aliyyi ijoollee xiqqashoodha. yeroo isaaf bahe mubaarazaa jedhanii walii bahanii gamaa gamanaa walii bahan Aliyyi achi bahee fi yeroo jedhe maal jedheen radiyallahu anhu wa ardaahu Aliyyi xiqqashaadha yoo inni itti bahe Amri binu abdi widdiin kun isaan hin lolu jechaa Aliyyi ufirraa sodaate. ammallee abbaan Aliyyi Abdul Muxxalibii fi Abu Xaalibii fi Amri binu abdi widdii kun agartee saahiba turan wal jaalala qaban jaahilummaa isaanii keessatti. abbaa kiyyaalleen saahibaa amma yoo an itti bahe naan hin lolu jedhe sodaate Aliyyi. ammallee ijoollummaa kiyya kana yoo arge na tuffataati naan hin lolu jedhe sodaate Aliyyi. yeroo kana Aliyyi fuudhee fooxaa agartee ka akkanatti fudhatee ija isaa callaa agartee mul'iseeti akkanatti agartee ufa googee dhaqe Aliyyi. bifa kanaan akka inni isan beeyneef jecha yeroo inni dhaqeetiniin itti achi bahee wal fuundura dhaabbatan eenyu ati jedheen eenyu jedhee gaafate agartee Amri binu abdi widdi Aliyyi binu Abi Xaalib gaafate. maaliif jennaan jagnaa nama gurra qabu barbaada. yooma harkatti waa ta'e illee nama jabaa barbaada. warra akka Umar ibn Khaxaaffaa warra agartee kaa jagnummaa keessatti zamana san beekaman Aliyyi ijoollee xixiqqashoodha gaafa kana. duuba Aliyyi hin himnee fi ani tokkoo sahaabaa nabi Muhammad irraayi jedheen. sodaatteetiin maqaa kan kee dhoyfatte jedheen. jennaan duuba Aliyyi waan jedheen lakki jedheen. eenyuree yoos maa eebaluu kan kee uf hin beeysifne jedheen. yoo si beeysise ani Aliyyi jedheen. Aliyyi kam jennaan Aliyyi binu Abi Xaalib jedheen. si sodaataniitiniin sihii daa'ima kana natti erganii jedheen. jennaan waan jedheen lakki sodaataniitii miti anatu waa maraanuu irra tuffatamaa isaaniti nama kabajaa qabuun agartee ati maltu jedhaniiti tuffatama kana sitti na ergan jedheen. sha'anii isaa gabbuusuu fedha. haala isaa xiqqeessuu fedha. isaa uf dhaadu kana ka agartee ka jagna arabni agartee zabana kan saniin keessatti tokkocha kumaan lakkaahamu jedhanii maqaa itti baasan kana Aliyyi agartee tuffachiisuu fedha duuba. jennaan waan jedheen anaa fi abbaan kan kee saahiba turre deemnarraa deebii jedheen agartee annama ijoollee akka keetitti illeen hin lolu ammallee nama agartee abbaa isaatiin saahiba anin ajjeesuu jedheen duuba. ani immoo si ajjeesuu barbaadaa jedheen Aliyyi. yoo na sodaatte malee jedheen. ani laatii fi uzzaan tiyya ta'anii gabbaruu ijoollee daa'imman akka keetii kanaan loluu nan hayyamtuu jedheen. ani immootuu rabbiin kiyya agartee siin loluu na hayyamaa jedheen Aliyyi binu Abi Xaalib. yeroo kana waan jedheen Aliyyi farda gubbaa teetteti anaa lukaan jiru sodaatte jedheen. akka inni isaan loluu barbaadu jira Aliyyi giddiin ufitti kakaasu jira. yeroo kana keessatti amri waasadihin sihin wanni an itti siyaamu agartee kaagama rabbi tokkochoomsutitti deebi'i jedheen. kalimaa laa ilaaha illallah jettu tan haqqaqi jedheen. haajaan itti naaf hin jirtu jedheen. yoo san didde nabi Muhammadiin hin loliniitii ufirraa deemii gali jedheen nagahan. hin dhiisuu jedhe kanallee inni qodhaa godhe manarraa baheeyyu. yeroo Aliyyi wasseenan akka warri agartee ka seenaadhaa himutti nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam rabbi kadhate yeroo san. yaa rabbi gaafa duula badrii keessatti ubeydaa ibnu haaris nurraa fudhatte. gaafa duula uhudii keessatti hamzaa nurraa fudhatte.
guyyaa har'aa shabaabdicha kana nurraan fudhatin jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Dubbii kana jedhee rabbi kadhate nabiin keenya. Ammallee harka isaatiin seeyfii Aliyyitti hidhee akkuma san ammallee koofiyaa mataa isaa gubbaa harka isaatiin kaahee erge nabiin keenya waytiin itti achi bahu san. Koofiyaan koofiyaa lolaa ka sibiilaa kana Amri binu abdi widdi yeroo dhahe agartee koofiyaa kana qurxeetii mataa Aliyyiitti gaddabre jedhan. Maaliif jennaan nama dhahaa danda'u jagnicha namaatti takkattiin dabarsuu fedha. Aliyyillee immoo nama maqaan bahee fi Asadullahi al-Ghaalib jedhanii lola keessatti leenca Allaha hinjifataa jedhanii akkanatti beekamu. Yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatuuti Aliyyi seeyfii isaa qolatee agartee kaa ofirraa walitti seenanii awwaarri agartee kaa dachii kana fudhatee warri gama kaafiraallee arguu hin danda'u warri gamanaallee awwaarri samii dhaabbatee jedhan. Kalaas warri sahaabaadhaa Aliyyiin ajjeese jedhaniiti agartee kaa irraa bahan. Aliyyiin ajjeese kalaas jedhan namni kun injifate. Yaa xiqqoo nu jajjeequ jira. Ka awwaarri agartee kaa sami'atti ol dhaabbateetiniin jedhe ajjeesee ka seeyfiin isaa gadi xoxu Aliyyi qabatee gadi hin deebi'e duuba. Sahaaban alhamdulillahi jedharree rabbi kadhatan. Yeroo duraallee rabbuma kadhataa turan. Duuba Aliyyi agartee hikmaa akkanaa qaba lola keessatti illee. Wayta karaa rabbiititti nama yaamullee nama loluun cufa osoo lolleen osoo waan biraa isaan hin jenne gara rabbiititti yaama dura. Gaafa marhabuu ajjeesellee akkasuma godhe ka warra Kaybarii. Jagnootii itti aybaatu cufa dura karaa rabbiititti yaama Aliyyi. Nabii kenna dhaameef salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Nama tokkotu namni tokko siin qaceelu tuyyuu gaallan diddiimtuu arabaa irra sii caala yaa Aliyyi jedheen nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf Aliyyi karaa rabbiititti nama yaamaa yoo yaame ammallee nama hikmaa qabu namni irraa hin hafu. Gaafa Yemanitti ergame akkasitti duuba Aliyyi rabbi isarraa haa jaalatu gosti hamdaanii guutuun harka isaatitti amante. Akkasuma duuba Aliyyi qaadii jedhan. Hikmaa agartee qaadiyyummaallee rabbi ni kenneef. Yeman keessatti boolloon qotamte akka agartee leenca itti qabaniif jecha warri Yemanii boolloo qotanii kurfeessan. Leencatu nama rakkisaa leenci kun agartee akka boolloo kana baduuf jecha. Boolloo akkasitti isaan qotanii leenci itti badee achi keessa jiru horofa guddaa hallayyaa kana qotanii ijoolleen afurii wal qabattee dhuftee tokko mucucaatee agartee kaagizee boolloo qabee akkasitti gaddabreen. Ka lammataallee ka sadaffaa qabee gaddabreen. Ka sadaffaallee ka afraffaa qabee gaddabreen. Jarri afranuu akkasitti boolloo gassaabatte. Wayita boolloo gassaabatte jara afranuuyyuu leenci achi keessatti agartee kaan coree kaan qaarriffaan maal godhee kaan harkaan dhaheeti sababaa itti ta'eetii jarri afranuu duute. Gosti agartee warraa martuu agartee walitti gadi bahe. Ummanni 200 guutuu wal qoodee ajjeechadhaaf agartee kaa walitti gadi ta'an micaa keessantu keenya nurraa ajjeese keessantu keenya nurraa ajjeese isa akkana nu godhe isa akkana nu godhe jedhanii jarri martuu immoo lubbuu dhabde. Isaanii haala kanatti jiran Aliy binu Abi-xaalib bira dhufe. Sababa lubbuu afuriitiif agartee kaa namni 200 dhumaa jedheen. Yoo jaalattan jidduu keessanitti ni murteessanarraa dhageeffadhaa jedheen. Yoo isin quubsuu dide immootuu nabi Muhammad bira dhayxaniiti achitti agartee kaa barbaadattanii jedheen. Hukmii agartee waa'ee kanaa. Hayyeesi dhageeffannee nuu himi jedhaniin. Aliy binu Abi-xaalib murtii kenne duuba jidduu isaaniititti. Murtii akkamiiti kenne? Warri boolloo qotan boolloo kana qotanii kurfeessan gosti sun agartee diyaa lafa haa keettu. Gumaa waan kafalan lafa haa keettu. Bifa kam irratti? Bifti isiin irratti lafa keettu namni dhume afuriimi. Agartee nama tokkoof harka afur irraa waan bakka tokko. Nama tokkoof immootu harka 3 irraa waan bakka tokko. Nama tokkoof immootu cina. Haala jedheen ni qopheessan. Waan jedhe duuba ka dura agartee boollotti gadi dabree eegasanii gurbaa qabee ga harkise suni gosti isaa wanni fudhachuu qabdu harka 4 irraa waan bakka tokko gumaa guutuu agartee bakka 4 qoodanii waan bakka tokko.
gosti gurbaa sadaffaadha sadaffaalleen ka agartee lammaffaa qabee gabbuteemi kunilleen harka sadiitti qoodanii waan bakka tokko haa fudhatu ka immootuu gurbaa agartee lammaffaadha ka gurbaa sadaffaadha ka afraffaa fuudhee gabbute inni kun agartee nama tokko callaa ajjeese cinaa agartee haa fudhatu jedhe gosti isaa gurbaan afraffaadha immoo nama tokkollee ajjeechaaf sababaa ittiin taane gumaa guutuu haa fudhatu jedhe silaafuu jarri duutee beeki ka aanaa agartee warraatiif kennu jirani gurbaa duraa ka agartee ka nama qabee itti gadi dabre san inni sun sababaa nama afranii lubbuu ta'e isa kanaafuu gumaa guutullee argatuu hin danda'u cinaallee argatuu hin danda'u irraa waan bakka tokkoo kennaafi jedhe gurbaa immootu agartee ka lammata gaddabre illee nama biraa qabee gaddabre suni nama lamatti agartee ka sababaa ta'e saniillee agartee akkamitti kennaa jedhe harka sadii irraa waan bakka tokko warra isaatiif kenna ka immootu ka sadaffaadha ka afraffaa qabee gaddabre ka sadaffaa sanii immoo cinaa kennaa jedhe nama tokko callatti sababaa ta'e ka afraffaa lubbuu isaa malee waan takkattuu sababaan ta'an isa butanii itti gaddabrani guutuu gumaadhaa argatuu qabaa jedhe warri isaa imaamu ahmadu sanada kana baase imaamul albaaniin hasan godhee jira sanada kana eega sanii agartee dubbiin tun eega akkanatti aliyyi murtii godhee dabarsee booda itti quufuu didanii achii ka'anii nabii keenna bira deeman nama ergatanii gizee nabi muhammad bira dhaqan nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam murtii aliyyi akkanan nuu godhe itti quufuu dhabne jennaan murtiin ani isinii godhullee kam aliyyiitii murtiin sanumaa fudhaa jedheen duuba akkanatti sabachiisee aqarraree jedhan duuba aliyyi duuba agartee jagnummaa callaadhaan hin beekamu akkasuma muhaadaraa godhuu callaadhaan hin beekamu maaliin beekama abbaa murtii abbaa halangaa ta'ulleen beekama abbaa halangaa ka dhugaadha akka gana itti yaa'u deemnutti seenaa isaa keessatti jechaadha tuni agartee kaa'uma amma irraa isinii hime bakka hedduu keessatti itti dhufuu jiraanna murtiin aliyyi agartee kaa akka jabaate jechuu Umar ibn al-Khattaab bakka agartee ka abbaan Hasan aliyyi hin jirre rabbi nan jireessin jedha qawmii agartee inni keessa hin jirre keessa rabbi nan jireessin jedha osoo inni laakamee Umar agartee gizee hedduu agartee kaawwaytii waa murteessu aliyyi yaama duuba aliyyi agartee waan inni dogongore mara namni sirreessu isa jechuu kanaafuu insha Allahu ta'aalaa salaan inni uggahee jira yoo rabbiin alamaa fedhee sagantaa tana yeroo biraa itti deebinaa sagantaa kenna insha Allahu ta'aalaa amma walit dhaabnee oofnaa waan nu shaagala rabbi nurraa haa qabu du'aayii godhaa isiniin jenna rabbi haa laaffisu amrii jabaatte cufaayyuu hagaa sagantaa biraatiin ولت ديبنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء